Raajin ta'ee firaa nas dabareen gahee utuman hin yaadin sarpiraayis ta'e. Kaleessa galgalaa hiriyyaan koo wahii kaafee wayiin jira dafi kootu bahii naan jennaan nan dhaqe anis dafee biraa garuu waa hin arge raajiidha yaa firaa. Yommuun achi gahee dubbisuudhaaf ka'u gurra duuchateera homaa nan dhaga'u dhufee jilbeeffatee waan garaansaa fedhe qubeelaa as qabee natteerumtaa jedhe. Utuu hin dhamaniin himimmaan harcaasaa maqaa himimmaaniif homaan dhabe haasaa. Salphisuurra jedheen himimmaan harcaase tole ittiin jedheen dubbadhe gabbaase. Innis gammachuudhaan quba kootti diree ofitti naqabee gammachuu naaf hiree. Nirratti gadhiise gammachuusa guddaa adda koo morma koo dhungate waan hundaa. Akkan dhungadduudhaaf yoo garaansaa fedhu yommuun dhungachuudhaaf adda isaatti jedhu kanuma gidduutti qorreen bishaan ta'e guh jedhe addi koo girgiddaan na dhahe. Yommuun bitit jedhee dammaqu yaa firaa tiraasii ammadheen abjuu keessa jira. Edaa girgiddaa kun haa gochaa jira. Reefuman dammaqe akkan itti nahe baga dhugaan tahin baga abjuu ta'e.